yeroo hurjin ajjeefamte harki beekaa dhiigaan badee ture jettee kanatti inspektar Simbootti himteef na hiisisuuf miti. Maaloo kana gurri seexanaan nagahin jedhe. Ana akkamittaan kana yaada. Sammuu sirratti himu. Ilaali kun harka korra sansalanneen jiru. Arraabsiif milkoof garuu baay'een si taajjabe beektaa. Miila tinaaf qabdu immoo kanatti ture. Dhuguma shamarree jabduu waan hunda beektu. Kanaafuu yakkamaa tokko seera jalaa dhoksuun yakka kan biraa dalaguu akka ta'e beektaa? Inspektar, nama ni beekan yakkamaa miti. Poolisii jalaa ragaa dhoksuun yakka kan biraa akka ta'e beektaa? Nan beeka. Erga beekte maaliif ni dhoksitare? Nan sodaadhe. Yoon sitti mee beekaa yakka isaa malee qabdii seeratti na jalaa dhiyeessitaa jedheen sodaadhe. Harka saaraan argee kan jette dibata miti bara dhiigaa. Isa sittan hima. Guyyaa sana. Hiree, ammas saafalmiteen asoo guyyaa alta taanan rakkoo keessa galta. Dhugaadha. Inspektar soba miti. Yeroo tokko qofaan na dhaggeeffadhu maaloo. Sana booda waan barbaadde jechuus gochuus dandeessa. Eenyudha? Seenaa. Gammaltan. Nakfa waan barbaade natti fakkaate ture. Edaa obboleettiin gorsiti. Hiree, deemuu dandeessa. Si waliin xumurre. Ifama obboleessa koo. Ifama maalii? Hiree. Samuudhaa yaaduu dhiisee miilaa yaaddaa? Callisii namni sitti bu'e tokko iyyuu hin jiru. Moo irratti agarsiisuu feete dhannata akkas godhatuuf? Sina malee kan agarsiisuu barbaadaa jiru. Fudhidhe. Yaadannoon galchii kanaa siifidha. Fakkeenyi isaa immoo jaalala kootiif jaalala keef nuuf haa ta'u. Fakkeenya maali? Kubbaan gaafa marabii waliin wal argu onneen koo fonneen kee akka wal argettidha. Karaa biraan immoo galchii kana galchee egaa bira dabarsee galchuun koo namoota si barbaadan hundumaa bira dabarsee si fuudhuu akka hin danda'u sitti mukooti. Ani immoo galchii kana fakkaatu waan galchiteef jaalalaa fi amanamummaa daangaa darbu waan natti agarsiisteef kennaa tokkoon siif qaba. Maalidha? Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa imala isaa viizaa waliin wal qabsiisuun FIFA waancaa addunyaa bara 2026 ifattee. Dhugaamoo? Maamiltoota isaa kaardii kanaan daldala raawwataniif carraa addaa uumuun gara waancaa addunyaatti isin erguuf carraa kanaan maamiltoonni namoota tokko afeeruudhaan waancaa addunyaa kan bara 2026 Ameerikaa kaabaatti gaggeeffamu irratti qaamaan akka hirmaattaniif haala isiniif mijeesseera. Maamiltoota keenya kaardiiwwan kanatti fayyadamtanii Ameerikaa deemuun waancaa addunyaa bara kanaa ilaaltaniif carraa lootarii isiniif qophaa'eera. Namoota carraa kana milkaan akkasumas namoota afeeramaniif tikeettiin balallii kan ittiin naqanii fi deebi'anii ittiin galan hoteelaa fi nyaataaf dabalatammoo baasiiwwan kamiif herregni isaanii kaffalameera. Viizaa kaardii keenya fayyadamuun qarshii 1,000 irraa eegaltanii daldala bittaa fi gurgurtaa yoo raawwattan carraan Ameerikaa deemuun waancaa addunyaa daawwachuu keessanii olaanaadha. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa maal godhinaan jettee? Dhugaa jettamoo amma kanarra na deebisuufi? I'm just joking. Just relax. Ingiliffaa soomoo maaltu fideera? Egaa Ameerikaa deemuuf mitiiree ammoo shaakaluun qaba jedhee. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa. Tole Samson. Akkame? Nagaa kootitti na sinjirina amanta.
hojii kee waan dagatte natti fakkaata. Sitti fakkaatu? Waan itti minaan jettetti meera. Kana caalaa immoo maal narraa barbaadda? Al tokko qofa hingaa? Kana caalaa homaa jechuun hin danda'u. Dhiisi malee. Otoo dubbannu immoo buleettiin keessumatti baate. Akkam? Lakki. Kaleessa mana barumsaatti baratu tokko wajjin wal loltee buruksitee jechuudha ga'e. Lolli kun dhaalaan maatii irraa maatiitti darbaa jedhee na ajaa'ibeetani. Ammallee ishee hordofaa jiraachuu keechi godhan natti himtaa? Maatii fideedhaan inni ture deemteefi? Tole, maal irraa barbaadda? Qaxalee wayiti. Waan namni yaade daftee barta. Elaa. Giiftiin hamtuu ta'uu ishee na caalaa sirriitti bareechitee beekta. Obboleetti ishee ajjeesuuf nama duubatti deebi'u miti. Maal? Giiftii immoo? Hamma barbaadde yoo hamtuu taatullee obboleetti ishee ajjeesuu hin dandeessu. Tasumaallee dogoggortee akkas gochuu hin dandeessu. Anis akkasumatti yaada. Garuu immoo seexan akkamitti akka nama dogoggorsu hin beekamu. Waama xiqqootti lubbuu namaa balleessuu danda'a. Giiftii irratti sagaasa kanatu ta'ee laataa jedheetanii yaada. Yaadatta miti isaan gidduudhaan lolli dhabamee hin beeku. Iyyin inni wal falmii dabalee sadarkaa wal ajjeesisuu irra waan isaan ga'u miti. Anis kanuma siin jedhadha. Itti yaaddee goote otoo hin taane dogoggortee gochuu dandeessi. Isheen qulqulloof taasisuudhaaf anatti quba qabdi. Kan ammoo qofaa koo dubbachuudhaan natti ulfaata. Kanaafuu simboon akkana amantuuf nama tokko nama barbaachisa. Namni tokko sun eenyudha? Sii kaasaamsa nama biraa eenyu ta'uu danda'a. Oduu durii kee kan amanuu waan hin dandeenyeef tasumas gargaaruu hin danda'u. Maali dha? Dibata. Maala natti gadhalu. Waan dugda buleettii keessatti yaa'eef si darba. Maal? Akkamitti baruu dandeessa? Inni akkam goota seete. Halkan dibattee haaraftu. Guyyaa 3 yookiin 4 keessatti irraa bade. Karar daa'imman kun qorannoo yakkaa wajjin hariiroo gadi fagoo waan qaban natti fakkaata. Sittiin fakkaatu? Maaliif na waamte? Hiriidhaan maal jette? Argitee karar daa'imman kana keessa halluuwwan wal fakkaatan muraasni jiru. Garuu ofii isaanii asis achis dhoksanii wal keessa jiraatu. Inspektar, waan na barbaaddeef maaliif kallattiin natti himtu? Akkuma yakkamtoonni erga yakka raawwatanii booda qulqulloof fakkeessanii hawaasa keessa jiraatan jechuudha. Karar daa'imman kun akkaataa halluu isaanii toora galanii yeroo ta'an hawaasa keessatti qamadii keessaa inkirdaadii kophaatti bahee sanyii kophaatti waan ofiin maal akkan siin jedhuuf falaasama kee akkan dinqisiifadhuuf immoo yeroo koo akkati gubaa jirtu akkan sitti himuuf. Gaafa urjiin ajjeefamte sa'aatii isheen itti ajjeefamtu teessa turte. Gaaffii kana yeroo meeqan si deebisa? Maaloo nuus rakkisuu baay'ee gaaffiinsi gaafatti qofanaaf deebisa. Manan ture jedhee sitti miira beeki. Maal gochaa turte? Hojii mana keessaa tokko hojjechaa ture. Hojii akkamii? Amma yaadachuu hin danda'u. Hojii akkamiitu hojjettutti kan harki kee dhiigaan makan? Maal? Amma dhiqannaa mana fincaanii dhiigaan badutti hojii si geessisu hojii akkamiiti? Eenyutu sitti? Hiriidha? Hiree, maalidha maal firiitiidhaan namaamte? Maalidha maal kunuun?
obboleessa koongan inspektar simboo waamtee qorachaa jirti. Bareedduu fakkiisa dabbaadha. Sababa isaatti himnaan hin gadhiisti. Waan amantuu fakkaatu. Isheen hin amantu taanaan obboleessa koof diinan ta'an. Maal qabatoon calliseera ta'e. Maal qabatu afaan koo dubbachuu dhiiseera ta'e. Tasgabbaa'e maaloo akkas toon sumaan si miidha malee homaa faayidaa tokko iyyuu hin qabu. Maal jedhee ija isaa keessa ilaala. Inni naaf jedhee kiyyoo meeqatti ofiisaa galchaa oola. Ani garuu balaa keessan isa galcha. Ani nama gatii hin qabne kamiiti. Bareedduu koo wanta kana beekaa wanta itti yaaddee goote miti. Innis immoo kana si hubata. Tole. Hojii dhiirri mana keessaa hojjetu maal ta'uu danda'a? Qoraan falaxuu yookaan keenyaan manaa halluu dibuu, meeshaa sirreessuu, tuubboon bishaan yoo cabe sirreessuu, ibsaa sirreessuu, shiboo yoo gubate sirreessuu. Kana keessaa hojii isa kamtuu dhiiga si borchisiisa beeka? Amantii sama raawwates wantichi akka carraa walirra. Waan akka carraa walirra bu'eedha. Guyyaa wajjin ajjeefamte, sa'aatii isheen itti ajjeefamte irratti harki kee dhiigaan laqamuunsaa akkas carraa walirra bu'ee jedhee akka nama barbaadda. Maal seeti? Guyyaa sun erga jaala barraa deebi'ee guyyaa inni fudhate. Guyyaa san hireedhaaf murtaa'ee qoraatiin gammachuudhaan dabarsuuf jecha magaabteef. Kanaafuu hoolaa qalbii kee dhiigaan badee jechuudha. Eeyyee dhugaan jiru kan. Hagaa irraatti maaliif dadhabne? Tokkoffaa barbaachisu maal isaanitti hin mul'anne. Tokkoon hojii mana koo keessatti taasisuus itti mun barbaachisaatti. Inni lammaffaa. Amma yeroo hiriira dhageessi maal yaadde turte? Waan yaadeen dhumaasitti hin qabamu. Yakkamaa gootee na yaaddetta. Kanaaf waan sana hundumaa ta'uun sitti meetii yakka hin hojjennetti shakkamaa na gochuu waan danda'u fanniise. Tokko. Nagahee guyyaa sanaan sitti agarsiisa. Reizim bakka jedhutti hoolaa bitaniif jedhu yeroo guyyaa isaa sirriitti ilaali. Hojiin ajjeefamuu isheen guyyaa tokko dura. Ani hoolaa sana galgalan bitee isheen immoo galan ajjeefamte. Ani kan hin jedhu. Hoolaa hin jaallattaa? Maal? Kanaaf sana maaltu walitti fidee beekamu? Deemuu dandeessa. Beeka. Hiree miti kallattiin. Damee tutumtuu dhaqee galtee ittiin eeggan. Tole, nagaan oolu. مالك أنا جايب بيت كامل مالي نمون هيرو متجاني ما في القلوة في الموركن أقول عليك بكامل
kanarra nan gaggaafatin. Maal akka poolisii gaaffii natti baay'ista? Yoo mana koo keessatti akka barbaade haasa'e maal si galcha? Tasgabbaa'ii waan kana mara si eeyyisiisuun dubbanne bar. Kana caalaa maallan jechuudhaaf? Amman taa'ee ka'u, amman gadi beeyyachaa ol galu. Gaaffiidhaan sammuu koo na dhiphiste bara. Manuma koo keessatti si oliin natti fakkeessaa jirta. Amma waan akka kana ishee aarsuu danda'u dubbadheeraan. Dooktar Eebbaan dafee yaaliin godhuuf taanaan obboleettiin koo miidhamaa jirti. Haala kanaan dhabuuf hin deema bara. Miirrii tasgabbii fi qajeelummaan kee akkam akka bareedu. Kanaafuu naaf eeyyamteetta? Akka kanatti qophooftee akkamitti siif hin eeyyamu? Siif eeyyameera. Galatooma obboleettii koo. Akkoon qaba obboleettii koo. Si dhukkuma? Maal jechuudha abba? Maal jechuudha jechuun maaliin? Maal godhe jettaa mucaa kootiif? Atarra waan argiteef abba. Torbee kana guutuu akkasitiin na miidhaa baate. Ati immoo callisi. Callisi. Silumaa isheetti dheekkamuuf hamilee qabda moo? Itti yaada abbaa koo. Otoo jirtuu kan akkasumatti godhatte gaafatti deemtu moo maal akka isheen na gochuu dandeessu yaadi. Giftii adaraa waaqayyooti dubbiin hawwisiin. Homaa waan annoo isa tokkoyyuu hin qabu. Dhugaama lafa jirudha. Yeroo meeqa balleessaa ishee malee waan meeqa irratti godhee yeroo isheen gadditee lafa laaltu an gammachuudhaan an burraaqaa ture. Amma dhumaatti amma dadhabutti gadda kana keessa amman galuutti naaf hin galle ture. Dhugaa koo obboleettii koo. Ati karaa kamiiniyyuu sadarkaa shamarreen tokko irra geessa irra gulantaa sanarra jirta bara. Amma irratti immoo miira jaalalaa kamiiniyyuu dabarsuus irra jiraata. Obboleettii koo ati baay'ee bareedduudha bara. Harri immoo bor miti. Bareedinni kee har'aa kun bor godaanuu danda'a. Kanaafiyyuu yeroo xiqqoofummaa keessaa baatee nama kan kooti jettee amantu tokko qabattu har'a yookiin amma natti fakkaata. Dooktar Eebbaa yoo ta'e immoo akkan arguttis akkati beektuttis karaa kamiiniyyuu nama baay'ee of eeggatudha. Gifti amalli kee rakkisaan sun hundumtuu darbee na gorsuu irra geesse galatasaa waaqayyoof maaltu dadhabamu. Innis dhiira jedhamee waamamu argitee yeroo diraamaa ishee irratti hojjechaa ture isheen garaa ishee irraa amantee turte. Kutaan iskiriiptichaa isheef du'a. Anaaf immoo sa'a bidda dhale. Akka ta'e kan beeku barreessaa iskiriiptichaa Dooktar Eebbaa qofatu beeka ture. Wayyoo obboleettii koo. Anatu harka kootiin boolla awwaalchaa siif qote. Jabaa. Akkuma ati jettee namicha kana irratti ragaa barbaaduuf yaalla. Yoo xiqqaate lubbuu balleessiif kasaftee sammuun kee akka boqonnaa argatu goota. Jabaadhu. Milkii adarraa kee. Amma wanta goonu kamiyyuu nama tokkotti hin himin. Yeroo ammaa kanatti kan na amane si qofadha. Yoomni tokko istiin na bira dhaabbatee na gargaaru. Garuu waa'ee Dooktar Eebbaa irratti ejjennoon keenya waaqaaf lafadha. Turi hin godhu jedhee amanamoo? Godheeras hin goones hin jedha. Garuu immoo nama gaariidha jedhee yaada. Waan yaaleef ta'a ka. Eeyyee. Waan yaaleef natti fakkaata. Faayidaa tokko immoo yoo argate malee Dooktar Eebbaan tola waan tokko namaaf hin godhu. Yoomii akkamittiin yaala? Isarraa immoo faayidaa maalii argate? Anatti isatti bibboonatti ta'e. Waan hundaafuu yaaddee dhugaan siin jedha nama tokkotti hin dubbadhu. Yeroon kun anaafis yeroon itti eenyummaa koo sirreessee maallaqa irra darbee garaa namaaf gadduutti qabaachuu koo mirkaneeffadhu. Ani lolaaf gidduu kana garuu harri kee gaarii waan natti hin fakkaanne kan si gaafachuu dhufe. Dhiira akka keetiif akka koo maaltu akka baay'ee nu miidhu beekta? Maal sitti saamsa? Namni hundumtiyyuu wambadee nama namaan loluu jedhanii gatii nu yaadaniif miidhama keenya namni tokko iyyuu nuuf hin barbaadu. Nama miskiina tokko yoo argite ta'e namni isa gargaaruu hin jiru jedhanii namni hundumtiyyuu hin birmataaf garuu namni akka keenya yeroo rakkatu
qofaa keenya kan rakkina sana wajjin wal'aansoo wal qabu. Saamsoon lolli nu gidduutti uumame lola guyyaa tokkooti malee rakkoo abbaa kee yookaan rakkoo abbaa kooti miti. Wanta tokko sitti akkuma yeroon ijoolleen shamarranii tuqamtu arguun feene dhiirri tokko yeroo akkas ta'us arguun natti hin tolu. Saamsoon na waliin haasa'u yeroo barbaaddetti si biran tole. Otoo dubbannu manni barumsa obboleettiin keetti barattu unifoormii qaban. Ganama yeroo ishee wanda boo gurraacha qomee diimaadhaan uffattee deemtu waan baay'ee. Kaleessas wanda bicha irratti qomee gurraacha uffattee deemti. Dhiingadda immoo surree gurraachaa fi shurraabii adii uffattee deemti turte. Egaa kanaaf yeroo isheen guyyaa guyyaatti uffata jijjiirrattee deemtu manni barnootaa isaanii akkamitti unifoormii qabu kan eegaaf ta'e. Dhugaa dubbachuudhaaf ani sa'aatii waan hin qabneef agas mara waan ishee hordofaa oolti. Garuu namoonni kun faana ishee tokko hin jedhamu hordofaa jiru. Akkuma isin jedhe gaafa akka qabattee keessa taanaan obboleettii keessa waan ta'eef. Lakki jettee waan biraa yaadde taanaan garuu dhiiga ishee keessaa naan qabu. Dhimma yeroo darbe isaa subsiisetti yaade egaa yeroo darbe isaa subsiisetti miirri gadi qoosiree miti. Waan hundumaaf waan kamirratti si gargaarfatu tole. Otoo dubbannuma obboleettiin keessa walitti baate. Kaleessa mana barumsaatti barattuu tokko wajjin wal loltee buruqsitee jechuudha kee. Lolli kun dhaalaa maatii irraa maatiitti darbaa jedhee na ajaa'ibsiise. Maatii jedhanii ture deemtee fi Mali. Dibata. Mari. Waan dubbii obboleettii keessa irratti yaa'e. Maal. Akkamitti baruu dandeessa? Inni akkam godhu. Halkan dibattee haara. Guyyaa 3 yookiin 4 keessatti irraa bada. Akkamiin turte? Maali galgala kana ga'u jettee yaadde turte? Mamma na dabaa waan sinu mana duwwaatti hangala jettee. Oguu akka tettee yaaddee miti. Anis beektu. Nyaata hidhamaadhaaf ta'u jechuu dhufte? Hidhamaadhaafi? Maaliif? Yeroo hurjiin ajjeefamte harki beekaa dhiigaan badee ture jettee kanatti inspektar simbootti himteef na hiisisuuf miti? Maaloo kana gurri seexanaan nagayin jedhu. Ana akkamittaan kana yaada. Samimmoo sirratti himu. Ilaali kun harka koora san sagannee hin jiru. Arraabsiif milkoo garuu baay'ee sitaa jedhe beektaa. Miirati naaf qabdu immoo kanatti ture. Sammuudhaan yaaduu dhiisee miilaa yaaddaa? Callis namni sitti bu'e tokko iyyuu hin jiru. Moo irratti agarsiisuu feete dhannata akkas godhatu? Sira malee kan agarsiisuu barbaadaa jiru. Fudhii deemu. Yaadannoon galchii kanaa siifidha. Fakkeenyi isaa immoo jaalala kootiif jaalala keef dhufaa ta'u. Fakkeenya maali? Kubbaan gaafa marabii waliin wal argu onneen koo fonneen kee akka wal argettidha. Karaa biraan immoo galchii kana galchee egaa bira dabarsee galchuun koo namoota si barbaadan hundumaa bira dabarsee si fuudhuu akka hin danda'u sitti mukooti. Ani immoo galchii kana fakkaatu waan galchiteef jaalalaa fi amanamummaa daangaa darbu waan natti agarsiisteef kennaa tokkoon siif qaba. Maalidha? Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa imala isaa viizaa waliin wal qabsiisuun FIFA waancaa addunyaa bara 2026 ifattee. Dhugaamoo? Maamiltoota isaa kaardii kanaan daldala raawwataniif carraa addaa uumuun gara waancaa addunyaatti isin erguuf carraa kanaan maamiltoonni namoota tokko afeeruudhaan waancaa addunyaa kan bara 2026 Ameerikaa kaabaatti geggeeffamu irratti qaamaan akka hirmaattaniif haala isiniif mijeesseera. Maamiltoota keenya kaardiiwwan kanatti fayyadamtanii Ameerikaa deemuun waancaa addunyaa bara kanaa ilaaltaniif carraa lootarii isiniif qophaa'eera.
namoota carraa kana milkaan akkasumas namoota affeeramaniif tikeettiin balallii kan ittiin naqanii fi deebi'anii ittiin galan hoteelaa fi nyaataaf dabalatammoo baasiiwwan kamiif herregni isaanii kaffalameera. Viizaa kaardii keenya fayyadamuun qarshii 1,000 irraa eegaltanii daldala bittaa fi gurgurtaa yoo raawwattan carraan Ameerikaa deemuun waancaa addunyaa daawwachuu keessanii olaanaadha. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa maal godhinaan jettee? Dhugaa jettamoo amma kanarra na deebisuufi? I'm just joking. Just relax. Ingiliffaa soommoo maaltu fideera? Egaa Ameerikaa deemuu fi mitiiree ammumaan shaakaluun qaba jedhee. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa. Ilaali kun harka korreessan saganneen jiru. Arraabsiif milkoo garuu baay'een sitaa jabe beektaa. Miirati naaf qabdu ammoo kanatti ture. Beekaan dhugaa ana ta'u jedhee waan an godhin qabu. Na hamman isheetu. Sinargan isa baaketti waan kun biraanki waggaa isaaddaati. Homaa naman kolfisiisu qostee duuteetta. Baay'ee nama kolfisiisa malee lafalitti wallaaltee. Anaan garraa fiigoo. Bakka. Kanarra sigaa amma aartee jirta. Ati garuu madda kolfa kootiidha beektamti. Amma gaa yeroo yaaddu hireen itti yaaddeen eemte jedhee waan asitti haruusitti fakkaata. Gowwaa wayii. Maarree anarraa dhageessee yeroo si waamtu maal akka yaadu barbaadde? Ayiree. Dhugumatti yeroo inspektar na qorattu garaa kootti reen garuu maal taatee waan kanatti himte jedhee yaadeera. Dhumarra garuu gammee wajjinutu isin teessanii haasaa jirtanii akkasin dhageessinatti himte. Ayyaana dhabeettiin kun otoo nuti gammee waliin teenyaa haasaa jiru tasa nu duuba dhufteen dhaabbattu seete? Kanas ta'u sana gammeetti citii qeemachuun keenatti toleera. Bakka gurbaa of jechuu sanan ta'e. Gummiidha? Angaruu si'a meeqan irra deddeebi'ee sitti himaa. Nama of jedhu malee kan biraan beeku siin jedheera. Baga anas akka kanatti na gurgudde. Waliin arguu kaa inni suniif inni kun waliin arguu beeki. Beekaan aduu piraankii keerraa kana dachaa 100 godhe yoo siin deebisu ta'e ani hin dhalanne hireen maal jette naan jedhe. Si haa gargaaru. Maaliin kan kophaa kee kolfituuf? Maal abbaa keessa galche? Callistee isa hojjettu na hojjettu? Waan dubbisaa jirtu natti fakkaateeti. Maal gochaan jirare? Saabjektii seeqa jedhu barachuun akka jalqabame hin dhageenyeen ture. Silaan barnoota irraa fagoo gatiin jiruuf. Cigoo ta'uu isaati. Kophaa kee yeroo kolfitu bar dhimma hojii fakkaata. Ani maal jedhure? Halkan walakkaan ispoortii hojjechuu irra akkasii wayyuu. Gurbaanan ammas waa'ee reekkan ta'an. Yoo ta'e maal si galchi? Ati abdiin kutattu? Akka salphaatti abdii waan kutadhu sitti fakkaata? Ilmi namaa waan barbaadu irraa tasuma abdii kutachuu hin qabu. Yooma abdii kutate illee akka abdiin kutanneef abdii kutachuu qaba. Ayi falaasamaa. Mee maal jette irraa deebiime? Yooma abdii kutatte illee maal abdii sana booda'u? Gurmu waan siif hin galleef hin dhamahin. Haadha manaa namaa fudhachuun sitti xiqqaatee amma immoo luqqisii waliin natti immoo eegalte? Amma sitti caaleera. Maalatu anuma tufuusisaa jette waan gammee caalaa dhiphachaa fi jirtu sitti fakkaatu? Yeroo isaa wal fuudhan barmiin zeenatu ture jechaa jirtaan. Akkaataa kanaan otoo wal fuudhanii ijoollee godhataniyyuu abdii waan kutattu hin fakkaatu. Osoo dubbii nyaattu meeqa akka hojjette akka hin daganne callisiitis hojjedhu. Homaa tokkoyyuu naaf hin yaaddayin. Karoora haadha manaa namarraa fudhachuu waan hin qabneef wanti sammuu kaatu hin jiru. Siif ba'u? Kunoo maal yookaan
halkan waan ta'eef irra deebi'uu hin qabdu. Akkasittuu halkan utuu qaajjaatu anaan hirribina qabaan jiru. Maaloo kanaaf utuu naaf baateen jibbu. Mba'u. Maaloo gurbaan irra maal taate? Balleessaan kun naaf galee dogoggora koo gammeetti maan ture. Inspektar biraa akka hin beekne gammeetti bilbileessa bira deemee miira koo baafadhe. Bareedduu koo maan balleessine. Anis immoo sitti hin qabamu. Akkuma isin jedhe icciitii kee gammeetti machuu kee baay'ee jaalladheera. Garuu bakka koo akka hin fudhannee mure. Bakka kee akkamitti fudhata? Bakka kee eenyuyyuu fudhatu? Ammaafan jedhu malee boodarra bakka keenya hundumaa walitti qabee kan fudhachuu qabu gammeedha. Bakka harmee kee, bakka abbaa kee, obboleessa kee, obboleettii keetii yeroo inni itti walitti qabee fudhatu ni dhufa. Yeroo sana garuu kabajaan bakka koo kennaaf. Ammasitti garuu. Amma yeroottis gammeen onnee koo keessa bakka guddaa fudhateera. Maal? Obboleessa koo ati lakkoofsa gararraa dhabar. Lakkoofsa tokkoffaa lammaffaa jedha isiif sadarkaan kennu. Kanan jedhu garuu inspektar seemanteetti. Natti fakkaata. Gaafa nagee sanatti agarsiisu waan manaa waan ta'eeti. Maali? Homa. Awwaala inspektar simboo yaadadheen osoo si qorachaa jirtu wanta isa waliin fakkaanne fiddee si gaafatti bara. Salphaamu yeroo iskiriinshuutii sanatti agarsiisu akkanan jiru naan jette gidduutti. Anis immoo maallaan jechuuf jetti jedhee Sudaan haguugamu. Gidduutti too maallaan jette gaariidha. Maal sin jettu? Hoolaan jaallattaa naan jettu. Anis kan mansiin jedhe bara. Anaanis gaaffii dhumaa tokkoon qaba naan jette. Sana booda amma naan jettu jedhanii egaa barnoonni akkam naan jettu seeta. Yoo natti ulfaate na qo'achiistaan jettuuni. Nagaa ishee natti hin fakkaattu. Gammeedhaan maal akka isheen jette sitti miira? Natti hin. Isas gaaffiidhaan hafuura kutte. Gammee immoo beekta miti waan argee sodaata. Sana booda waan ittiin jedhu wallaalee haasaa ol keessa fuudhe. Achiin deemuu dandeessa ittiin jette. Innis offee jedha yeroo ba'uuf jedhu gammee jettee kana booda isaa litu. Tole achi booda. Yeroo natti himu sana booda kaatee dhuftee yeroo muraasaaf ija keessa na ilaalte jedhe. Ani dhiphadhee lafa lixu yeroo nabu abbaa kee kunuunsi dhiibbaan dhiigaa kunuunsa barbaadanaan jetteen jedhu. Kun amma nagummaa fi. Sitti hin fakkaatin. Kun mala qorannooti. Mala qorannoo akkamii? Hubatteetta yoo ta'e erga gaaffii waliin fakkaannu si gaafatteen booda deemuu dandeessa jetti. Maarri? Yeroo sana namichi gaaffiidhaan sabdamaa ture xumureera jedha yeroo inni deemuuf qabu. Deebistee waamti. Hundumti keenya kan nuti gowwoomfamne bakka kanattidha. Yeroo sana namichi sun sodaadhaan haguugama beektaa? Yookiin waan hin jirre dubbataa kanaan achi morna irratti barteetti jedhee iccitii dhoksetti. Egaa kanatti fayyadamtee miira keenya qoratti. Eeyyee dhuguma. Agartee sekoondii muraasa fudhattee yaada keenya sirriitti dubbisti. Kan gowwoomfame dha. Isheen hojii ishee sirriitti hojjetteetti. Tole sifa ta'u. Hoolaa jaallattaa naana jettu. Yeroo firii kee tiksee turte ittiin hin jettu turte. Achi booda qaama seeraa kabachiisuu irratti qoosuudhaaf arrabsuun akka seera labsii bara 2000 lakkoofsa akkasii muraa akkasii keessa beetti waggaa 3 ji'a 6 si adabsiisa naana jettu. Jedhila falaasama keessa kana ishee irratti himta tole. Ana qofaan si dhaggeeffadhe yoo si dinqisiifadhe maal gatii qaba? Ittan hima. Ilaa amma yeroo isheen dhuftu akka waan tokko hin beeknetti akti goota tole. Tole rakkoon qabu. Rakkoon qabu jedhamu
Mucattiin hatteedha. Kanaafuu eeggachuun barbaachisaa. Tole. Iyyeen ilaa akkasii dhala. Yeroo isheen dhuftu maal gootati? Dooktar Eebbaa reessa affeertee turte maal jettee akka waan hin beekneef fakkeessite. Tole. Wal argaan keessan akka waan ati hin beekneef ta'uu qaba. Dhufte. Tokko lama sadii. Oh, Hiree dhuftee? Maal Dooktar Eebbaa qofaa koon jira qofaa koon si affeera jettee miti kanatti na waamte. Osoo Hireen akka isheen dhuftu beekeen dhufuun ture. Maaliif? Qofaasaa yoo hin taane ati bira jirta taanaan maal gochaan dhufa? Maarree, ani dhufnaan kolfa keessan addaan kuttu. Heeyyeen dhufaatii keenya eegneen ture. Kanaaf na ajaa'ibeeti. Lafa gurbaan kun jiru kolfi dhabama jetteeti. Akkuma yeroo kaarii waan natti meena kolfiisaa ooleen. Ani kan hin jiru mee? Eessumaa yaadota akkasii walitti fiddaati. Gumii yaadaan hin koomatamu. Ahaa. Jeeri kaasee ragaa bahiif. Kana eenyuyyuu beeka. Qarshiin keenya akka seef ta'uu fi baankii kaachuun qabu naan jedhama. Maal? Qarshiin keenya akkasiif nuu ta'uuf baankii kaa'uu qabna. Baankii kaa'uu qabnu malee. Akkamitti? Jedhitti. Akkuma beekamu yeroo kana wanti hundumtuu advaansii ta'eera. Hannallee yoo ta'e duratti yaadataa beeksisa baankii yoo argiteetta ta'e namni wayii tokko maallaqa danuu gara manaatti fuudhee galee duukaa hirriba dhaba. Sana booddee namni beeksisa sana dubbisu maal jedha seeti. Maallaqi keessan hattuudhaan akkasiin jalaan saamamne hin barbaaddu. Maarree kanaafiyyuu gara baankii keenyaa kottaatii amanamummaadhaan qusadhaa jedhee beeksisa. Sana booda namtichi suubii bariidhaan ka'ee maallaqa isaa fudhatee gara baankiitti fiiga. Hardhoo. Har'a barattuun gara mana kee galee atuu dhiiseera. Hattoonni maallaqa namaa saaman maqaa isaanii gara haakar jedhamutti jijjiirrataniiru yeroo kanatti. Egaa maallaqa kee haakarootatu baankiidhaa saama. Akkuma dura siin jedhe wanti hundumti baay'ee advaansii ta'eera. Hannillee qaroomina ta'eera. Duratti yoo argiteetta ta'e sooressoonni maallaqa isaanii baankii kaawwatu ture. Kana booda garuu mana kaawwachuudha kan isaan qaban. Hati mucaa raajiitiif. As tokko dhiifa. Eessa deemuuf? Bilbila rifachiisaa wayiiti. Asaasin ture nan dhufa. Yaada gurbaaf jechuu sanaatiin abdii kutattee akka hin taane. Gurbaa kam? Gumii moo eenyu jettanii isa waamtan sana? Jechuuf jechuu jedhu namatti tola. Amma xiqqoodhaaf. Amma xiqqoo jechuun maal jechuudha? Yeroo tokko nama isaan ga'u jedhee yaadee hiree waan an dhabu natti fakkaatee hin gadda. Yeroo tokko immoo hiree miira ishee gaafan ilaalu lapheen ishee waan na bira jiru natti fakkaatee wanti hundumtuu bitaa namatti gala. Yeroo muraasaaf hireen onneen ishee gurbaa of jechuu sanaaf akka bitamee ture natti himteetti. Yeroo kana natti himtu garuu baay'ee gadditee gaabbiti. Yaadi ishee garuu si bukkee qofa jira. Sitti hin fakkaatin. Gurbaa sana gaafa argitu wanti ishee harkisu wayii jira. Isa arginaan fajajjiisa ilaaltee hafti bara. Durbi kamiyyuu waan kam akka salphaatti hin gootu. Salphaatti hin murteessitu. Yoo jaallattees akka salphaatti hin dhiistu beeki. Akka salphaatti na jaallachuu dhiisuu dandeessi. Garuu salphaatti yaada hirteetti. Hundaafuu haadhiisnu. Anarraa waan dhabde sarara argatteetti nutti fakkaata. Maal? Gurbaaf jechuu sanarraa maal argatte? Ati kan koo akka taatu waa yaaddeefi malee sammuun nama hundaa dandeettii fi beekumsa isaanii dinqisiifata. Hireenis akkasi. Anis immoo akkasaa ta'uuf yaalaan jira. Garuu moo hin dandeenye. Baga dadhabde lammaffaa yaali. Maaliif? Amma barbaadde yoo jaallatte nama kan biraa taatee jaallachuurra ofii kee taatee dhabuu si fooyya.
Dabalataan mootii isa hawwattummaa isa caalu yoo qabaatte malee hawwattummaa isa gadi hin qabdu beeki. Isallee dhiisi. Na jajjabeessuuf yoo ta'e malee maal kooti isa waliin walgita. Inni qaxaleedhaan immoo dadhabaadha. Inni wantoota dandeettii ogummaadhaan ilaaluu qaba. Ani immoo wanta sanarraa baay'ee fagoodha. Wal arguu keenya akka carraa gaariitti ilaalte? Yeroo mana barnootaa alatti wal arguu hin qabnu jedhe sitti meera. Akkas taanaan amma miirri kee jijjiiramutti eegan ture. Argitee hammati dhuftu manni kun afaan saaqqatee abbaan mana kanaa na bitu malee jechuu danda'a. Abbaan qabeenyaa tokko manni tokko waan itti bareedeef yoom bitadhe malee jechuu ni danda'a? Jechuusaa jedhu. Warri keessa jiraatan nuti gurguruun barbaannu osoo jedhanii akkamitti bitadhu malee jechuu danda'a? Jiraattonni yoo itti waliif galuu baataniyyuu ani mana isaati. Gammeen immoo jiraataa manichaati. Amma natti tolee jiraachaa jirutti karoora mana jijjiiruu hin qabu. Akkasiin jedhee yeroo gubuu akka hin taane. Hiree, ana mallee dargaggeessa. Yeroonis ta'e umuriin koo na jalaa wanti deemee hin jiru. Hundarra garuu situ abdii naaf kenna. Akkamittan abdii siif kenna? Hiree, na arguu kanatti hin barbaanneef na jibbitee akka hin taane anis sirriitti bareechinee beekna. Yeroo na argitu immoo miira to'achuu hin dandeenye waan qabduuf. Kun immoo onnee kee keessaa bakka ta'e qabaachuu koo waan agarsiisuuf otoon abdiin kutatiin akka itti fufu na taasisa. Egaan akka obboleettiitti sitti meera. Akka obboleettiitti? Maal seete? Yeroo ta'e tokko namoonni afur otoo interviyuu gochaa jiranii gidduutti gaaffii tokko gaafataman. Bishaan Haayilaandii leetirii abbaa tokko meeqadhaa jedhamanii gaafataman. Inni tokko qarshii 30, tokko qarshii 80, tokko qarshii 200, tokko immoo doolaaraan malee qarshii kanaan akkamittiin bitamattiin jedhe. Waan si ajaa'ibu immoo arfan isaaniiyyuu sirriidha. Akkamitti? Bishaan Haayilaandiin abbaa leetirii tokko dunkaanarraa bittatanaan qarshiin isaa beekamaadha. Qarshii 30. Garuu kanneen akka reestooraantii irraa bittatanaan immoo qarshiin isaa 80. Akkan odeeffannoo tokko qabutti immoo naannoo xiyyaaraa yookiis immoo hoteela tokko bittatanaan qarshiin isaa 200. Inni arfaffaan immoo maatiin isaa gara biyya alaa kana waan jiraataniif yeroo gara biyya keessaatti deebi'an hoteela gurguddaa kanneen akka kurriiftuu kana qubatu. Yeroo sana waan fayyadaman hundumaa doolaaraan fayyadamu. Kanaaf yoo arfan isaanii sirriidhaa jechuudha. Ajaa'iba! Akka itti na ajaa'ibsifattu miti kanan sitti hime. Oomishti wanta kanaa jijjiirameera? No, hin jijjiiramne. Bishaan abbaa leetirii tokko suni bishaanuma abbaa leetirii tokkodha. Eessumatti iyyuu jechuudha. Kanaafuu bakka argama isheetu gatii ishees ol kaasa, gatii ishees gadi buusaa jechuudha. Wanta jechuu barbaade siif galeera? Amma xiqqoo. Gurbaa of jajaa sana waan baay'eedhaan isa madaalu naan jettee turte. Argite? Ati gammeedha. Bakka barbaadde yoo deemte yoo jijjiiramtu gammeedhumadhaa jechuudha. Gatii kee kan murteessu oolmaaf bakka ofiitiif kennitudha jechuudha. Akkuma bishaan Haayilaandii abbaa leetirii tokko qarshii 30 kee hanga doolaaraan gurguramutti ga'e sanaa jechuudha. Kanaafiyyuu bakka ofii keetiif sirriitti filadhu. Dabalataan si waliin hin jira. Waan hin danda'u kamiin iyyuu sin gargaara. Main? Itti waliif galeera. Maalitti? Yeroo darbe sin gargaaranaan jennite. Akkaataan dhufaatii kee kun garuu gargaarsa barbaadde osoo hin taane waan na gargaaruu dhufte fakkaata. Amma wanta biraa dhiisiti yoo na gargaarte ta'e na gargaari.